sila ya Ethiopia jiraen gara-gara biyya. So Ethiopia tille gale. Abdii kutattee haati faatee takka. Osoo olii gadi deemtu yeroon irraa deemee. Eessa turte sila biyyi siin dura turte sun eessa? Osoo olii gadi. Thank you lubbu galatoom. Osoo olii gadi deemtu yeroon irraa deemee osoo olii gadi gara deemtu yeroon irraa deemee heeruma dhabdee. Akka waan inshallah gaafa dhaladhee irraa isiin paaswoordii bilbilaa kana udduuti yakkeettee na eedduu wayititti bar. Abdii kutattee haati faatee takka osoo olii gadi deemtu gara deemtu yeroon irraa deemee waan taatu dhabdee amma kaatee gara biyyaatti galte. Koch godhaddisti jechuudha. Wama biraatti jireenya namaa ni iyyafattanii bar. Keerii matakkaaf jireenya namaa ni iyyafatta. Wannummaan isin jireenya namaa iyyafattanii yoo jiraate maali distiin miicachuu, re'een tiffachuu, karaan deemachuu waan biraatiif jireenya namaa kana ni iyyafatta. Haadha faatee tana silaayyuu akkanatti eegan kun ola. Maaluma taati? Maalumatu gadi bahe? Maalumatu gadi dhufa? Icciitima haadha faatee tana maal dhageen? Akkanatti akkanatti dhaal. Harma haadha tan teetii ka guute sana biftiti. Harma haadha teetii ka guute. Amaan argitan haadha faatee irra. Harma haadhatii ka guutetti deebita. Harma haadhatiiti. Akka keessa waa dhiirallee jedhettiin tiisisa mana waliin haasa'ee sagalee na waraabanii manna waraabanii gadi nan darban. Waa dhiirri ani itti haasa'ullee waa dhiira mudhii qabata qabdutti haasa'a gisee haasa'u kana beektanii rabbiin kiyya galanni haa ga'u. Dhiirri ani itti haasa'u dhiira mudhiin isii qabata geettu. Amma dhiirri mudhiin isii gisee akkanatti mudhii kana gisee akkana qabata mudhiin isaa kun qabata gahu jechuudha. Hicciitiillee akkasuma qabata. Gisee akkana qabatti mudhiin isaa qabata geettu hicciitiillee akkasuma qabata. Xuuxillaa tagisee qursii nyaatte jechuudha yoo misaa haramni dhooggatte misaa obsuu hin dandeenye hicciitii keessan himtanii kaatanii akkana bilasha kun gadi isin baasan. Tagisee misaa nyaatte dinyette qursii nyaatte dinyette misaa obsuu hin dandeenye. Mee dhiira akkasii sanfaa waliin haasoftanii namni yoo misaa nyaate qursii nyaate misaa obsuu hin dandeenyetti waliin haasoftanii kaatanii jechuudha. Hicciitii ta'e nagadi hicciitii shamarraniitti gabbahe. Malbadharii wallaahi rakkadhee wallaahi. Viitaaminii irraa hanqateera akkana keensin irraa. Damaa gudiidha. Miidhaggeeffadhaa amma dhumatti ofii keessaniifis barumsa irraa fudhattuu obboleewwan keessan keessattuu kan biyya jiraniif ergaa guddaa taa'u jechuudha. Dura na caqasaa sirriitti na caqasaa sheer koppiliing tiwiitarii poost mana kana foloo godhaa. Haati madaamii kootii jettuu tokko ji'a 3 dura Itoophiyaadhaa fidatte. Ji'a 3 fixxee kaleessa meedikaaliidhaaf mana yaalaa geessan. Gaafa meedikaalii deemtuu ulfa ji'a 3 jedhaniin mucaan akka dhuftee ji'a 3. Amma mucaan baay'ee afaan hin beektu waan ta'eef daamii kootti daawwaltee akkan ishee dubbisu akka waan kana itti himu na goote. Haati madaamii kootii madaamii kiyyatti daawwaltee madaamiin immoo bilbila natti kennite akka muciyyoo haasa'u na goote. Gaafa madaamiin koo natti himtu nan qabbanaa'e. Nahee madaamii koorraa bilbila fuudhee nan dubbisee ni mucaa faatee jedhamti. Akkamitti wanni kun akkana ta'uu danda'e? Eegga dhuftee ati ji'a 3 ulfi kee ulfa ji'a 3 jedhamaa jira. Maali nama eegga dhuftee wal argite qaalittiin immoo nama hin qabdu dhiirrumti mana si dhaqu hin jiru. Ishiidhaaf intala tokko qofa. Nama madaamii kooti kan deddeebi'anii ishii ilaalan haadha jechuudha. Namni dhiirri mana sana jiru hin jiru. Mucaan tokko immoo mucaa asiitii mucaa waggaa 6 waggaa 7 qofa. Maali nama si daffaree jira moo eegga dhuftee ayyaanii asitti kan hin se'e. Wanti kun asumatti uumamee laata jedheetan. Waan hin boossii wantas gabbaayee wanti rabbi jedhe hin oolu garuu akkamitti wanni kun uumamuu danda'een jedheen. Itoophiyaatti meedikaala hojjechiistee yoo barartatee arra dhiigaanii kanati maraa ulfaa gootu dhiigaani. Garuu guyyattiin takkittiin sun gatii nama kaffalchiisti. Yoo of eeggannoo hin goone itti sana nama wal arguu dhiistan malee gudii nama gooti jechuudha guyyattiin takkittiin sana.
Kittiin kam sinii faagalu arra marmaraa gooteeti kanatti boru barartu amma ganama barayuu barartate arra kanatti gootu marmaraa dhiigaan jechuudha. Daldalli kun egaa maal taate gaafa intalatti sinii deebi'u dallaalli ishee ganama barartee galgala wajjin bule. Gaafa naan ganama bararuu jedhu galgala dallaala kiyyaa wajjin bule jedhu. Maali beektu wanti na aarsu amma dallaalli birrii nyaatu ajjaasaati an yeroo oovarii ta'ee birrii nyaatanu malee kan na aarsu dallaala malee deemaa jechuun sin danda'amu. Maaliif jedha na gaafadhaa. Keenya kan Finfinnee keessa hin beekne ijoollee baay'eetu jira. Kanaafuu hanga ajjoosaa hanga deemee mana sitti agarsiisee hanga deemee bakka nyaataas bakka algaa si qabsiise kun noormaaliidha biyya. Warii darbeen ta'e malee jechuudha. Eenyinni fi salphinni isa kana. Kan birrii rakkoon qabu. Amma mucaan kun du'a meeqa duute? Asii kunuu qalittiin nana safara jedha artii. Maybe bor taanaaf safaruu dandeesse jechuudha. Asii hin galti kun nan dalagadha jettee kaayyoodhaaf manaa baatee waan akkanaatiin deebi'uun tokkoffaa du'a. Dallaalonni Itoophiyaa waan kana hojjetan hunda keessanii miti hin jirtanii kan haqarratti hundooftanii hojjetan birrii argachuu qofa kan aartanii jirtanii garuu akkuma sana ta'e gadheen tokko ni jirtan. Marreefu sin jedhu mucaan kun du'a 3 duuti. Inni tokkoffaan akkanatti ulfooftee galuun siitu ishiidhaaf kaayyoo si dhiistee waa hunda dhiistee akkuma reefu sin jedhu galuun ishiidhaa du'a tokko. Inni lammaffaan maatii si bira dalagadheen dhufa. Sinin jijjiira maatii koo. Ofiis nan jijjiira jettee biyyaa baatee kantuu taatee maatiitti deebi'uun du'a tokko. Lamaadha. Sadaffaan mucaa kana nan baasisettee si ji'a 3 hojjette kana fudhattee Finfinnee keessa osoo walii gal jettu lubbuun sillee darbuu ni danda'a. Waan kana nan baasisiisaa tu waan falna itti godhattu lubbuun sillee bahuu ni danda'a. Qarshii sillee ni fixxi jechuudha. Argitanii ajamaa. Dhiphina akkanaatu jira. Obboleeyyan kiyya. Warri biyya jirtanus warri ganaa galtanii biyya biraa deemuu yaaddanus kursi kun baay'ee isin fayyada. Gaafa sochootu aalii keetii obboleessa yookaan obboleettii badhuutii deemi dallaala namaniin. Inamaniin dallaala maal keetinni? Dallaalonni immoo dallaalonni waan kana godhaa jirtan aadabadhaa. Angorsa kiyya aadabadhaa. Lubbuu ijoolleetti hin taphatinaa. Haalli tokko maal jedha? Yoo na wajjin bulte malee bararaa keetu si godhamuu hin danda'u. Yoo na wajjin akkas taate malee akkasii ta'uu hin danda'u. Akkati hin deemneen godha. Akka jedhu baalageen dallaalli tokko hin jirtan. Baalagoonni sadaa nama takkaan qabu beeki. Aadabadhaa ta'a. Lubbuu ijoolleetti hin taphatinaa. Ijoolleen shamarranis gaafa sochootu akkuma reefsu siin jedhu fira keetii wajjin aalii keetii wajjin socho'e. Si galee hanga eerpoortiitti si gaggeessan salphina akkanaa xiqqeenya akkanaa fudhattee yoo deebi'uu barbaadde malee jechuudha. Si galee amma mucaan kun hin galti garuu galtee argitanii waan isin taatu mee yaada isunumaaf hin dhiisamee komantii irratti naa barreessaa. Wanni akkanaa ijoollee shamarranii irraa haa dhaabbatu. Sheer godhi dallaala Itoophiyaan naa godhi. Sheer godhi ijoollee biyya jirtu kan biyya bawaa jirtu bahuudhaaf qophaa'aa jirtu sheer naa godhi. Hundi keessanuu kan seef godhadhaa sammuu keessanitti. Waan akkanarraa of eegaa obboleeyyan dallaalli Itoophiyaas piliis waan kana dhaabaa. Kana booda suuraa keessan eenyummaa keessan fiddee isinii maxxansite roozaan dantaa keessan hin qabdu. Lubbuu ijoollee namaatti hin taphatina. Isinii galee garagalcheen si maxxansaan dhufee viidiyoo irratti waraabaa jechuudha. Waan akkasiitii obboleewwan sirriitti dhaggeeffadhaa hojiirra oolaa obboleeyyan keetii waan mucaa kana mudate hundi keessanuu sheer godhaatii biraan gahaa. Massalaama.